warri nuti itti deeyne maqaa haaraa yaannu yaama nuti moggaasanii shakka laf qaddaama. Hono biyyiti arabaa tana fakkaatti namni yeroo biyya arabaa ja'u yaani waan bareeddu waan dimokiraasii qabdu waan nagayaa takka isinitti fakkaata. Garuu biyyiti arabaa biyya gabraatii biyya dimokiraasii hin qabne ummatnillee gartee ummata duudaa ummata bifaan bareedu ummata onneedhaan fokkatu jechuudha. Kottee duudaa jechuudha. Akkasiitii kunuunka shamarran biyya arabaa yeroo jaamu kana hunda akkanatti kunoo kana hunda dhiin'ee kunoo shamarran biyya arabaa jechuun kunoo ciccimoodha. Yoo galanillee ni dalagatanii idaara kana hunda dhiqanii kunis matbakaa gartee akkana dalaganii akkana jiraanna kunoo akkanatti dalaynee gaadha abbaa keenya kaddamannaa ka ilmaan qabus ilmaan guddifata gartee kana keessa immoo warri gartee dhiiraatis shamarran akkanatti shawwadanii bifa jaallaatiin shawwadanii haysiin akkanatti kana hunda dalaydee fidduu kana oliitillee ni jira. Kun akka kiyyaatti malee kanarra guddaa warreen dalaganii jira. Nurraa usaa haysiinsa wanta waraabu jira. Moote qorqee akkasitti kunoo kana dalagaa kunoo warreen gartee dhiira nyaachisanis dhugaa haraami. Dhalaafis haraami maaliifuu akkana dalaydee fiddee faayidaa siif hin qabu. Yoo sadaqatte faa yookaan immoo yoo warra kan keetti kaddamte hedduu rabbi birattis ajri nama birattis gammachuu siif qaba. Takkanaati kunoo biyyiti arabaa gartee waan laaftuu isinitti hin fakkaatina. Amma soomana ganama waraabaa jira. Galgala yoon isiniif waraabe dachiin tun guututti meeshaadha. Xaawulaaleen gara gubbaa kun hundi meeshaadha jechuudha. Meeshaa namni nu bakka dhaabbatu hin jiru jechuudha. Amma kuni ganama jechuudha. Takkasiiti manni gaa'inuu guddaadha. Osoo keessa deemee isin garsiise amma waraabaa jiru mata bakka qofa manni guddaadha. Kun hundi amma mana saalaa jaama. Saalaa jaama jechuudha kuni. Akka biyya uummataa nama gabroomsuu kanatti kun asii achiinis amma seenutti hin jira. Kunis kurfaadha. Amma naddafu jirra jechuudha. Kan hunda ni dhiinee ganama kan dhiqaa jirra. Kun asiinis achi kun hundi asiinis saalaa jaama. Kana hunda dalagaa jechuudha. Kana hunda jechuudha. Achiin amma nama takka qofaat dalagaa jechuudha. Kana hunda asiinis kurfaadha. Asiinis irra guddaa silaa kurfaan osoo laallamee bareedaadha. Garuu ni heddummaata ni guddata jechuu dandeessan. Akkasiiti. Kana waan ta'eef akkanaati. Kana asiinis kurfaa jaama. Asiinis kunis kurfaadha cufaadha amma jechuudha. Rafu jirani kana kunis asiinis kurfaa kana asiinis mana jechuudha. Asiinis mana kunis jechuudha. Akkanumatti kunis dhalaan biyya arabaa waa baay'ee daleetti qalbii isinitti hin fakkaatina. Urgaa isiidhaa kana gartee haadhaa fi abbaa isiitiifuu kan isii dhaleefuu dhugaa halaalirraa xiqqoo ni jabaata. Haraan ta'a jechuun nama ibidda afaan kaatee jechuudha. Namni akkana dalagee fidee nama ibidda afaan kaatee tahaa
Kanaafuu hurkaa nama akkanatti dalagee ofirraa eegaa. Maaliifuu nama balleessa waan ta'eef jecha. Akkasiitii yaa ahlal islaam, yaa ahlal Oromoo warri nama nyaatanis of qusadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laftiinis ramadaanaa warri nyaatanis to'ibadhaadha akkasi.